Nageenya hadirsu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Giddugala Oromiyaatti qe'een jiraattota hidhattoota mootummaatiin gubamuun itti fufee jira. Gochi kun bal'inaan keessatti raawwatamaa kan jiru godina Shawaa Lixaatti waraanni mootummaa guyyaadhaa gara guyyaatti qe'een irratti barbadeessaa jiru jiraattonni aanaalee Ilfataa, Coobii fi Aambootti manni abbootii warraa hedduun waraana mootummaatiin gubamee maatiin dirreerra faca'ee jira. Gochi egeree ummatichaa balleessuu irratti xiyyeeffate kun godinaalee Oromiyaa biroo keessattis itti fufee riphee lolaaf dahoo taatan sababa jiruun ummanni nagaa dararamaa jiraachuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Mootummaan godinaalee Baalee fi Arsii Lixaatti namoota leenjii loltummaa homaatu hin qabne waraana bilisummaa Oromoo akka lolan dirqisiisaa jira jedhame. Kana malees humnoonni mootummaa ijoollee lafaa dhufa dirqii fi gowwoomsuun gara leenjii waraanaatti guuraa jedhamee jira. Namoonni godinaalee lamaan irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif akka yaada kennanitti mootummaan namoota oduu sobaatiin afanfaajjessuun ijoollee waraanaaf funaanaa jira. Magaalaa Roobee, magaalaa Shaashamannee fi aanaa Shaashamannee akkasumas Arsii Nageelleetti namoonni yaada OMN'if kennan waan kana ragaa ba'u. Waraanni bilisummaa Qimaantii kabajamuu mirga uummata Qimaantiif qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiraachuun beekame. Waraanni kun humna haaraa leenjisuun dirqama qabsoo itti aanuuf qopheessuu isaa Jaanoo Qimaantii miidiyaadhaaf ibsee jira. Ummanni Qimaantii ummata afaan aadaa fi duudhaa mataasaa qabatee qe'ee abboota isaarraa dhaaleerra barootaaf jiraataa jiru ta'us mirga eenyummaasaa dagaagfachuu fi ofiin of bulchuu mulqamee naannoo Amaaraa jalatti ukkaanfamee akka bulu ta'ee jira. Cunqursaa bulchiinsa naannoo Amaaraa jalatti isa mudate qolachuun mirga ofiin of bulchuu ummatichaa akka kabajamuuf dhalattoonni ummata Qimaantii waggootaaf qabsoo jabaa gaggeessaa turani. Suudaan kibbaa lafa Itoophiyaa weerarte oduun jiru sobaa jee mootummaan Itoophiyaa gaazexaan riippoortar maxxansa isaa afaan Amaaraatiin waggootaan dura gama kibba Itoophiyaatiin lafa Itoophiyaarra kiiloomeetira 150 qubatanii kan turan hidhattoonni Suudaan kibbaa lafa dabalataa kiiloomeetira 20 seenanii qabachuudhaan qabatanii jiru jee. Hidhattoonni kunneen lafa oomisha warqee erga to'atanii ji'a tokkodhaa jaa gaazexaan kun. Hidhattoonni kunneen kibba lixa Itoophiyaan lafa boolla albuudaa warqee yookaan sookoo surmaa to'achuu gabaase riippoortar. Oduu gaazexaa riippoortar kanarratti ejensiin pireesii Itoophiyaa irratti deebii kan kennan hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo kibba lixa Itoophiyaa obbo Andinet Ashannaa fi odeessi gaazexaa kanaa qabatama miti jaani. Warri Suudaan kibbaa lafti nu jalaa weeraran hin jiru jaani. Kibba Oromiyaa godina Gujii fi Booranaa keessatti maatii shanee jedhamuun namoonni hedduun yeroo dheeraaf hidhamanii jiraachuu jiraattonni bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Aanaalee akka Liiban, magaalaa Nageellee fi Gumii Eldalloo dabalatee aanaalee godinichaa hunda keessatti namoonni jumlaadhaan buufata waraanaatti dararamaa jiraachuu kan dubbatan. Namoonni kunneen waggaa 3 dabranii qoqqobbii geejjiba kan naannoo kanatti kaa'ame magaalaa fi baadiyyaas addaan cituu dubbatu. Suudaaniin Itoophiyaa booji'amtoota waraanaa 7 na jalaa ajjeesuun reeffa isaanii ummatatti agarsiifte jechuun himate. Atakaaroo laga Abbayyaan cinatti waggootaaf lafa qonnaa Alfashaqaa jaamtuu irratti Itoophiyaan walitti bu'aa kan turte Suudaaniin gocha amanamummaa cabse kanaaf deebii koo salphoon hin ta'u jechuun dhaaddattee jirti. Torbaan dabre keessa miidiyaaf ibsa kan kenne dubbi himaan ministeera haajaa alaa ambaasaadar Diinaa Muftii Suudaan irra deddeebiin daangaa kiyya weeraruun dubbii na fudhachaa jiraattus dhimmicha karaa nagaatiin furuuf nan hojjedha jechuun isaanii ni yaadatama. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ijoo ganama kanaaf qabanneessan gammaatti daawwachaa turtanii gama kiyyaan nagaatti isin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tanneen afaan daawwadhaa.